Baay'ee Bobra namni dubartii tokko yoo bulfachuu dadhabee yookaan haadha warraa tokko yoo bulfachuu dadhabee adda diigee maatii ijoollee facaasu jira. Isin immoo mana tokkicha keessatti kutaa tokko keessatti lamaanuu waliin jiraatan. Wanna takka bakka nu rakkoon biraan jiru nu walumaa galteedhaan bakka namni argitanii biyyaa eegabee jijjiiramanii biyyatti deebi'uu qabnaa waan jennu kaayyoon onnee keenya keessa jiru wanna akkanaati. Fakkeenyaaf yeroo biyyarraa baanu daa'ima takka ka ji'a sadii qabadheen biyyarraa bahee haa ta'u qansirama kana dhagaa baannee muka baannee akkasumatti dararamaa keessa tartee kiraa manaa kaffalaa akka miidhamnetti illee miidhamnu rabbuma itti gaafachaa rabbiin galanni haa ga'u har'a kinoo gaafa biyyarraa bahu daa'ima takkan qabaa har'a alhamdulillah nama shanan qabaa ijoollee shanan qabaa yaa'u maatii abbaa nama 8 bulchaa jira jechuudha anaan qabate kanaayyuu bakka kilaasii matakkatti mana takka kireeffadhe firaasha lama as godhee akkasumatti firaashuma lamaan tana keessa akkasumatti asumaan takka asiin jirti takka asiin jirti. Firaashii lama iddoo as gamana buufatte. Gamana buufanne. Firaashiin tokko kan ijoolleeti. Lak kanuma jala lama. Kanuma jala lama. Firaashii tokko irra ciisaa firaashii tokko irra ciisaa. Achi ijoollee kanaallee barbaade gaafa antaraa kana micha intala kana bira deemu ijoolleen takka achi bulti. Gaafa mootu taraa micha kana bira bulu. Firaashii gaara. Faallaa amma fakkeenya intalti ruqiyyaa tuni daa'imman rafte tuni kana jaalatti. Saadaa jaalatti jechuudha. Saadaa tun immoo ruqiyyaa jaalatti. Faallaa bakka ayyaa jetti ummina jetti taa'aniin immoo jaartii baabbaa jettiin jaartii abbaa jechuun saalfattee jaartii baabbaa jettiin sababa kanaaf nu akka gaafa walitti dabalamneeti guyyaa takka odoo walitti hin bu'in odoo waa takka hin jedhin yoo arganne waan arganne akaayii ta'e buddeena ta'e waan arganne walitti bu'annee nagaan kenna naga ammaatitti rabbiin galanni haa ga'u. Garuu Obbo Ibrahim waan namatti xiqqoollee wanti isin wal caalchistanii jaallattan hin jiru ijoon hin jiru. Hunduma qixuma jaallatta. Maalidhaafi odoo wal caalchisuu ka jiraatu taate walitti bu'anii jijjiigamatu dhufaa jetteetu jidduu namaa keessa seenaa yoo fakkeenyaaf Sa'aadaa Jamaaltuun yoo birrii qabaate birrii ofii kana qooddee ruqiyyaa aliitiif kenniti. Wanna qaban humna qaban walii qoodanii fakkeenyaaf dabaree ofiitiyyuu jala tartee fakkeenyaaf ruqiyyaa Sa'aadaan hin qarqaarti waxii ta'ee buna ta'ee ittoo waan hojjetamu mana keessaa wal jala darbanii wal qarqaaranii walii shaffananii hojjetaa turan. Harma walii hoosisuu jechaan kan keessanis kan ishee isin hoosisu yeroo malee. Isinis amma nuti waan manaa bahe. Kanuma kan ishee jechuudha. Kama ishee hoosiftee guddifte anis isheenis yoo manaa baate kama kiyyuu hoosisee guddise. Ijoolleen akkamitti haati eenyu akka taate haati deesse akkamitti adda baafatti moo isintutti mare? Numaraa dhumadhanii nu haa hubatan. Biyya naan jedhan isinis umiyyeedha nanaas umiyyeedha. Tanaficha tujaartii abbaadhaan malee ta'uudha tuni bakka hundinuu biyya maluun jirti martinu. Anaanis sadiinu jechuudha. Tanaficha tukunan beektii bira isibicha jaartii abbaadhaan malee tuun bakka martinu. Ishiin sun itoo ishiin dhufin dhalatte? Ishiin dhufin dhalatte. Isima bicha biyyaa bahee gaafa biyyarraa dhufe jechuudha. Isii takkatti qaba. Amma haati koo lama dhattee amantii moo mucaan kun akkamitti beekti? Maal jala beektii bira jarri. Akkasii tolee as na dabarsaabe. Ani qixuma deessu amma isiinis yoo otuma harma garaatti ulfootu taate harma kee hooti. Isiinis yoo garaatti ulfootu taate harma kee hoositti. Yoo qaansiraa isin argatte ani mana taa'ee jara guddisa. Yoo ani qaansiraa argadhe isin mana teettee jara guddisti. Wal amantanii kanatti walitti qoqqoodanii hojii. Walbamannee walba dhiifannee deema. Waan akkasiin jira garuu kana dura muuxannoo qabdu. Ima jira biyya keenya jira taatu ammootu kanatti mana tokko taa'e. Mana kophaa jiraatan. Kophaa jiraatan. Walbatti horree walumatti harkuma keenya gaarii gara isaaniitti jira. Mee ati mana maatii tokko lamaan keessan keessaa ga'u kan maatii keessan bira yookaan maatii ishee bira gaafa deemtanu waan meeshaa guuttattan waan hunda guuttattanii gara maatii abbaa deemtan sana waluma faana deemtuudhaan dhugaadha waan kun. Dhugaadha rabbi walumaan deemu. Bara naficha oddira itti akkuma gaafa waliin makamneeti hojjan deemtanis waliin deema isinis na waliin deemtu bakkuma takka deemne daa'imman tana bicha abbaa bira deemne walumaan dhaqnee nu keessummeessanii nyaannee dhuyne yookaan torbii fageenne galle. Maatii abbaa tokko bira jechuudha. Bakka lachiin hunda. Tarma taraa deemtan. Tarma taraa achi torbaan keenya achillee torbaan keenya galle. Aadaan kun baratamaadha jechuudha moo akkamitti? Baratamaadha. Homaan jedhanii abbaa warraa tokkoo fi lamaan keessan akka kanatti jiraatan. Waa takka iyyuu dubbata warri kiyyaas hin dubbata warri siis hin dubbatan bakka akkuma gaarii akkuma manaaf si wal jaalannu kanatti bakka warri illee nu jaalatan lachiyyuu. Lamaanii illee akkuma isiitiin na laalan warri kiyyallee akkuma naati isii laalan. Amma mana keessatti hojii walii qooduun kun ani nyaata saar'aan nan hojjedha abbaa warraa koof waan mi'aan yoon qopheesse wayyaan walii qooddu mokka. Abuma mana jira. Isheenis soo barbaaden gooti anis soo barbaaden godhaa bakka kana godhaan hin jiru. Abbaan mana oole sun godhu amma na jaawulaami galgala yoo gale bunas waxis eelee ofii hojjettee na hiitu. Isinis yoo hojii akkasuma argattee hojjettee mana deebi'u taate isinis gallaan nyaattee dhuyidee rafuu bicha. Kan biraan jiru taate. Namni biraa bilcheessu garaa ibidda biraan dhayitu ofii ka biraan hojjettu qaban dalagaa kana nyaatte. Kanuma hojii walii qoqqoodanii wal jaallatanii wal jiraachisu. Akkuma bakka hojii alaa taraa deemnee hojjennu kana akkasuma amma gisee wal bira deemnee hojjennullee daa'ima xiyyatanaa fi kana isin qabee bulcha. Mucayyoo tanallee isima guddise. Daa'imti tun jechuun lamaantu wal bira dalattee mire yoo hojii arganne isima qabee guddisa. Harma hoosisaa waan guutaa. Aanan binnee yoo lamaan hin hojjenne illee mijattu. Walitti hinaafuun kun hin jiru walitti hinaafuutu baay'ee.
Akkamitti hin jiraanne miti. Kanaafuu hin jiru Goota tokkoyyuu. Otuu san ta'anii ati buna yeroo dhaabdu ta'anii isaa waa garaa isaanii yeroo walitti taasisan homaa sitti fakkaatu. Wanta takka garaan kiyya keessatti yaadu. Wanta tokkoyyuu yaadu. Isa akkasii akka dandeessan kan isin godhe maali jaalala boy biraan lamaan keessa qixa qabanidha moo kan isaan jaalala siif qabantu akka qixuma wal qixa yaadan sin taasise maali? Waluma qixa. Qixuma jaalatu. Isinis qixuma jaallattu? Qixuma jaalanne. Qixuma jaalatan hundi. Abbaa warraa keessanii yeroo lama taatanii nyaata dhiyeeffattanii nyaattanu kan afaan hanqaa irratti wal loltuudhaan kun jaalala addaati. Dhugaadha waan kun. Yoo harka isaatitti rakkoo wayii jiraate ani sifa gurshaa isiin sifa gurshiitti yoo rakkoo takka jirre ofuma gurshatee nyaata.